راديو NuuralHudaa. راديو NuuralHudaa سجلي أمة بلداتي. NuuralHudaan سورة قلبي مسلماتي. NuuralHudaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا NuuralHudaa كبجمو أكم جرتن. الحمد لله ثم الحمد لله. هيم ربي قداتين هر أسنا جاه ولتريتشاني جر. نجيني بدأ على من نساء نمي نجا يو يجن نركسين فون. سجنتها سورة قلبي قلبي سنبهار سابرم سجايبا سنف دورستو كندي فني ولتريتشاني جر. أكما بيك مباتي رمضانا كيسا قبيلة دتجالالاني دابنا. إيجا رمضانا تمر بودة تديبنا. باتي رمضانا باتي إبادات باتي بدي الروليف دبراني كبجاف جالالان وجنجرات مالي باتي كيسات والهيمة نيمتي. كناف نوتس باتي كبجا قدّاك أبكان كيسا سجنتا كان أدان كن. رمضانا دوريس دتجالالات أدان كني رمضانا بودة تديبنا. كنافو دقيفتوني كينيا كان سجنتا كان حالان جالتني في تربان هوي قدّان إيجتن. akka nurrallaalli asumaan isin yaadachiisna. Bakka dhaddacha qophiilee biroo kan isin bohaarsaa barumsisinii dabarsan isin dhiyeessin. Keessumattuu waan ibaadaa irratti isin cimsuun qalbii isin soorra. Arri guyyaan Ramadaana 7/1442 akka lakkoofsa jiraatti. Apriil 19/2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Eebla 11/2013 yogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhiyaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii qophii addaatiin eegalla. Qophii addaa tana booda Abdunnaa Sirtufaa wajjin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tan qub qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsin. Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Mee gama qophii jalqabaa ce'uun dura odeeffannoo nuuf dhiheessitu qabda Abbaas. Dhimma vaayirasii koronaa waan dhiyeessu qaba. Hawaasni keenya hedduun dhukkuba koronaa kanan dhugoomsine. Garuu dhukkubichi biyya teenya keessatti haalaan akka hammaataa jiru himama. Haalaan hammaachuu jiru. Dhukkubii kun hammaachuu qofa osoo hin ta'in lakkoofsi namoota dhukkub kanaan du'aniillee hedduu dabaluu jira. Hayyee odeeffannoo waliigalaa dhiheessika. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 itti hammaatee garmalee dabale. Ibsi Ministeerii Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa Eebla 15/2021 baasaniin baay'inni namoota COVID'n itti hammaachuun wal'aansa hordoffii cimaa argataa jiranii 1,031 gaheera. Vaayirasichi Itoophiyaatti argamuun erga barame waggaa tokko asitti ji'oota sadaan ammajjii gurraandhalaa fi bittoottees lakkoofsi namoota dhibichaan qabamanii suutaan dabalaa adeemuun sadarkaa yaaddessaa dhaqqabu qondaaltonni fayyaa ibsaa turan. Haaluma fakkaatunis lakkoofsi namoota wal'aansa hordoffii cimaa yookaan immoo ICU barbaachisuu garmalee dabaleera. Baatiiwwan hin dur lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argamuu dhibbaan kan lakkaa'amaa ture yoo ta'u ammatti garuu guyyaan namoota 1,000 olitti dhukkubichaan qabama. Gama biraatiinis yeroo dheeraadhaaf lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii wal'aansi cimaan barbaachisuu 500 gad kan ture yoo ta'u ammatti 1,000 ol darbeera. Lakkoofsi namoota guyyaatti sababum dhibee kanaatiin lubbuu dhabaniis yeroo kamuu caala dabalaa jira. Lakkoofsi namoota hordoffii wal'aansa namoota garmalee dhukkubsatanii yookaan immoo ICU'n barbaachisuu dabalaa dhufuun walqabate hir'inni meeshaa argansuuf gargaaru ventileeterii fi oksijiinii muudachuu Inistituutiin Fayyaa Itoophiyaa ibsee ture. Ammas lakkoofsi namoota wal'aansa kan barbaadanii dabaluun rakkinichi caala akka cimsu tilmaamamaa jira. Dhaabbatichi ammaan tanatti lakkoofsi namoota guyyaa guyyaatti dhukkubichaan qabamanii baay'ee dabalaa dhufuun walqabate baay'inni namoota hordoffii cimaa barbaadanii dandeettii dhaabbileen fayyaa keessummeessuu danda'aniin ol ta'aa jiraachuu ibseera. Meeshaan namoota koronaan qabaman argansuu gargaaran yookaan immoo ventileeteroonni ammatti tajaajila kennaa jiran 500 kan hin caalle ta'uunis himameera. Kanaafuu lakkoofsi namoota wal'aansa deeggarsa ogeessotaa fi meeshaalee kanneen barbaadanii 1,000 ol ga'uun isaa haalichi caalaa yaaddessa taasisuu himame. Haaluma fakkaatuun haalii tamsaa'ina dhibee kanaa naannoo Oromiyaatti haalaan dabalaa jiraachuun gabaafameera. Tamsaa'inni koronaavaayirasii Oromiyaatti torbaan tokko keessatti 40% dabaluu fi lakkoofsi namoota dhibichaan du'anii ammoo torbaanitti 144 dabaluu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa eeruun miidiyaan biyya keessaa gabaasan.
Walumaa galattis guutuun biyyattiitti guyyaa guyyaan lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii dabaluu kan ibsine suutiin kun sababii weerar dhibichaan lakkoofsi namoota dhukkubbiin itti hammaatee fi du'anii haal rifachiisan dabalaa jira jedhe. Guutuu addunyaa keessattis lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii miliyoona 3 dabruu ibsame. Daayirektarii dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO guyyaa 3 dura addunyaan lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii is ol aanatti dhiyaachaa jirti jechuun eegaa akeekkachiise booda ragaan Yuunivarsiitii John Hopkins irraa bahe lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii miliyoona 100 fi miliyoona 40tti dhiyaatu agarsiise. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaatiin du'anii ammoo miliyoona 3 dabruu ragaan kun ni addeessa. Ajaan France Press akka gabaasetti torbee darbe keessa guyyaatti giddugalaan addunyaa keessatti namoonni 12,000 sababa koronaatiin du'aa turan. Biyyoota vaayirasichaan marroo lammeessoo akka malee miidhamaa jiran jidduu tokko Indiyaa yoo taatu sa'a 48 keessatti lakkoofsi namoota haaraatti qabamanii 500,000 ol galmeessitee jirti. Hoogganaan WHO Dr. Tedros Adhanom lakkoofsi namoota qabamanii fi duutii galmaa'u haala yaaddessaa ta'een dabalaa dhufeera jechuun guyyaa jimaataa akeekkachiisee ture. USA, Indiyaa fi Biraazil biyyoota lakkoofsa olaanaa galmeessisan yoo ta'an biyyoota sadaan keessatti namoota miliyoona 1 ol ta'utu sababa koronaatiin du'e. Rabbiin tumsa isaatiin dhukkuba kana nurraa haa kaasu. Garuu gaaffii takka qaba. Indiyaan talaallii dhukkuba kanaa ni oomishtiimi? Talaallii hedduminaan oomishamuu jiru keessaa tokko kan ta'e AstraZenecaan Indiyaa keessatti oomishama. Akka gabaasii ibsutti dhaabbanni talaallii kan oomishu dhaabbilee talaallii oomishan keessaa isa guddicha. Waggaa tokko keessa talaallii miliyoona 60 olii oomishuu danda'a. Duuba osoo biyyattiin haala kanaan talaallii oomishtu maaliif dhukkubichi Indiyaa keessatti hanganaan maati? Barguyyaa guyyaan nama 200,000 oltu dhukkuba kanaan qabamu jira. Kun sababa lamaaf mudachuu danda'a. Tokkoffaan baay'inni uummata Indiyaa biliyoona 1.3 ol lammiilee biyyattii hundaaf talaallii oomishuuf waggoota 21 olitti barbaachisa. Kanaafuu yeroo gabaabduu kan keessatti waliin ga'uu waan danda'amu miti. Sababaan lammaffaan ammoo uummanni biyyattii dhukkuba kanaaf dantaa dhabuu isaati. Osoo dhukkubni haala hamaan tatamsaa'uutu jiru lammiileen biyyattii miliyoonotaan lakkaa'aman kabaja ayyaana amantiitiif walitti yaa'an. Mootummaa fi dhaabbileen siyaasaa mormitoonnis duula filadhaa geggeessaatti jiran. Kanaaf dhukkubni haala hamaan hammaachuutti jira. Gama birootiin ammoo Indiyaan talaallii oomishtu irra hedduu isaa biyya alaatiif gurgurti. Kunis gaaga'ama lubbuu lammiilee biyyattiitiif sababa ta'uu danda'a. Subhaanallah, dhukkubni kun waan akka laaftu dhaabbatu hin fakkaatu. Rabbiin nu haatiisu jechuu malee waan biroo waan jennu hin qabnu. Gargaarsi guddaan isin biraa dhuftu malee furmaanni nu bira hin jiru. Dhageeffattoota keenya kabajamoo amma qophii addaa takka isiniif dhiyeessina. Baatiin keessa jirru baatii Ramadaanaati. Lolli Badrii baatii kana keessa gaggeeffame. Musliimoonni lakkoofsaan muraasa ta'an mushrikoota dachaa hedduun jara caalan mo'atanii jiru. Kuni galmee seenaa keessatti waan hin irraanfatamne. Obboleessi keenya Abbaas dhimma kanarratti waan qopheeffate qabaa itti dhiyaadhaa. Islaamummaa keessatti baatiin Ramadaanaa baatiiwwan biroo caalaa musliimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kan keessa dalagaawwan gaggaariin Rabbiin biratti dachaan isaabamu. Baatii araaramaa kan araaram itti argatan, kan ibiddi jalaa bilisa itti bahanidha. Akkasumas baatii injifannooti. Baatii kan keessa seenaa Islaamaa keessatti injifannoowwan gurguddoon addunyaa kan jijjiiran hedduun galmaa'anii jiru. Injifannoowwan gurguddoo baatii Ramadaanaa keessa argaman kan addunyaa jijjiiran keessaa muraasni duula Badrii bara Hijiraa 2, Fatih Makkaa yookaan immoo Banamuu Makkaa bara Hijiraa 8, injifannoo Andalus bara Hijiraa 91, lol Musliimoota fi Speen, duula Ayna Jaluut bara Hijiraa 658 geggeeffamee fi injifannoowwan gurguddoon hedduun ji'a kabajamaa kan keessatti galmaa'anii jiru. Nutis har injifannoowwan baatii kabajamaa kan keessa argaman jidduu injifannoo duula Badrii kan bara Hijiraa 2tti argam filannee harkaasaniif qabna. Ramadaan khayriin uftaasiisi ibadaa irratti meenu ciimsi wanamtuu ra'atoo fi nutiisi arra booris rabbiin nu milkeessi warra jiriisa hundumaa samaatu badiirna warraaf kusaatu iddoo hundatti warra si sodaatu yaa rabbii kennuuf kenni waan caaltu. Mushrikoonni Makkaa guyyaa ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam ifatti bahee waamicha islaamummaa godhuuf jalqabe booda isaaf hordoftoota isaa yookaan ammoo sahaabota isaa mirga isaanii irraa mulquun amantanuut isiniif fille malee hordofuu hin qabdan jechuun dhiibbaa garaagaraa irratti godhuu eegalan. Mushrikoonni kun mu'mintoota tokko tokkoon adamsanii gocha garjabeennaa irratti raawwachuu fi akka isaan jireenya hawaasummaa irraa fagaatan uggura irra kaa'uu jalqaban.
ergamaan rabbii fi hordoftoonni isaa yookaan ammoo sahaaboon roorroo fi gochi garjabeenyaa Qureeshotaa kan dadhabanis amantaa isaanii walabaan geggeeffachuuf qe'ee fi qabeenyi isaanii akkasumas maatii isaanii kan akkaan jaalatan dhiisanii godaanuuf dirqaman. Godaansallee keessaa godaansa kabajama rabbii jechi godaanan dararaa fi roorroo musliimoota irra gahaa ture ilaalchisee Ustaaz Abu Mus'aab akkas jedhu. Akkuma beekamu duulli Badrii eega nabiin keenya Makkarraa ari'amee akkasuma sahaabdonni isaallee achirraa ari'amanii Madiinatti galanii booda argame. Warri gaafasan isaan kana jireenya dhoowwanii Makkaa irraa ari'anii Madiinatti galchan ummata Qureeshii Makkaa warra agartee shirkirra jiran ka akka Abuu Jahaliifaa warroota kanniini jechu. Duuba ummanni kun ummata jallatoo ta'uun isaanii beekamoo rabbi biratti illee agartee ka qooda gaarii qabaachuu dhabuun isaanii beekamoo ummata kanatuyyuu agartee ka Nabi Muhammadii fi sahaaba isaallee ibaadaa godhu achi keessatti dhoowwan rakkoo guddaa irraan gahan. Nabi Muhammad hudhuudhaan Nabi Muhammad ajjeechaa isaatiif jecha gaala 100 murteessanii namni Nabi Muhammad jiraa isaa fide takkii du'aa isaa fide morma irraa muree gaala 100 argata jedhanii labsii baasuudhaan akkasuma cufa agartee balbala Qureeshii banii Adiyyi irraa taanan banii Taymi irraa taanan banii Haashimii irraa taanan banii Makhzuumii irraa taanan cufa isaaniitiin agartee ka hogganaa itti godhanii nama isaanirraa islaamawee nama azzabu jechu. Nama isaanirraa islaamawee nama azzabu nama qixaaxu itti godhan jechu. Gosti cufti of keessaa mataa isaanii jechaadha damiina isaanii itti godhan. Bifa kanaan namni azzabamaa ture. Warra islaamaweerraa ka akka Bilaalii ilma Rabaahaa, ka akka Ammaarii ilma Yaasirii, ka akka agartee Xalhaa ilma Ubeydullaahi, ka akka agartee Usmaan binu Affaan, ka akka Abuu Bakri Siddiiq gurguddaan agartee sahaabaa nabii rabbii warri darajaa qaban rabbi biratti ormi kun cufti warra laga Makkaa keessatti azzabamaa ture jechaadha bifa adda addaatiin. Yeroo kana agartee ka azaaba isaanii dadhabanii sahaaban gara Makkaatti godaananii lubbuu isaanii callaadhan diinaggee isaanii lakkisanii ilmaan isaanii lakkisanii niitiiwwan isaanii lakkisanii bifa kanaan achitti galan. Eega isaan maatii qe'ee fi qabeenyi isaanii lakkisanii bahan boodas saamichi qabeenyaa dararaan maatii isaanii irratti raawwatamu ittuma fufee jira. Warra Madiinatti baqatee gale kana qabeenya isaanii ka Makkaa keessatti hafe akkasuma ilmaan isaanii beerran isaanii wanni cufti achi keessatti hafe warroonni Makkaadhaa diinaggee isaan Makkaa keessatti gatanii biraa dabranitti harka laatuu eegalan. Ka akka qabeenya agartee Abdallah binu Jahshiifaa maatii isaa hortee abbaa isaatii fi ganda Jahshii guutuu guuratee keessaa bahe kana keessa deemee ka akka abbaa Jahalii warri boonni irra kute jechaadha ona isaanii irra deemee jecha babbadaa qalbii isaanii agartee ka cicciru kana dubbata hulaa agartee ka qilleensi waliin dhahu ka isaan keessaa yaa'an kana laalee gandi banii Jahshii agartee ka booyu jirti warra isaanii irratti jedhee hanjamaa godha. Haga Abdallah binu Jahshii dubbii san dhagahee yaadda'u tokko nabiin keenya ganda san agartee ganda jannataati rabbiin si jijjiiruun jaalattu jedheen kasiin onnee isaa gassabachiise. Akka kana dalagan eeganaallee warroota agartee ka Makkaa keessa jiran du'afaadha ka godaanuu dadhabanii ka islaamummaa isaanii dhoyfatanii achi keessa jirantu heddu. Warra akkanaa kanatti ummanni Qureeshii kanarratti wasanaa bahan jalaallee baqatanii nagaa argatuu dadhaban diinaggee isaanillee saamutti seenan. Isaan qe'ee fi qabeenyi isaanii lakkisanii godaananis roorroon Qureeshotaa kun isaan irraa hin dhaaban iddoo isaan itti baqatan dhaquun shiirxaxuu eegalan. Musliimoonnis roorroo isaan irra gahu dhaabsisuuf kutatan. Haalum kanaan saamichi Qureeshoonni musliimoota irraan ga'aniif ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam akka haaloo bahan daldal Qureeshotaa Shaam irraa deebi'u kan Abu Sufiyaaniin hoogganamu qabeenya harkaa qabu akka irraa fuudhan ajajan. Sababaan lolla Badrii kan Ramadaan 17 bara Hijiraa 2 ka'eefis kan ta'u seenaan ragaba. Haalli kun argamnaan nabiin keenya ummata Qureeshii
ka ufirraa ka'anii biyya shaamii deeman naggaadee isaanii ka agartee achii waa shemmatatanii gara makkaadhaa deebi'uudhaaf deeman kana afaan ba'e qaxxaamure jechuu jeeshii guuratee naggaadee tana saamuu qabnaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. sababni duulli badri itti argame kana naggaadee tana saamuu qabnaa isaanuu qabeenna keenya ka makkaa keessatti hafe eeganu saaman nulleen agartee ka naggaadee tana saamuu qabnaa jedhe aljazaa'u min jinsil amal. nabi muhammad zaalimaa miti akkanaan ka'ee naggaadee isaanii saamuudhaaf hin baane isaantu agartee duratti qabeenna isaanii ka isaan keessaa bahan saamutti seenan qabeenna callaa miti lubbuu namaa ajjeesuu miidhaa adda addaa irratti geggeessuu haalli kun waan argameef jecha waan dandahaniin agartee kaa duulanii karaa dandeettii isaatitti nabiin keenya lafaa ka'e suni maali jennaan naggaadeen isaanii tashaam dhayxee deebitu karaa madiinaa irra waan dabartuuf jecha naggaadee tana agartee qaxxaamuree cabsee qabeenna isaanii kana saamee bifa kanaan adabachiisu. kanaaf jecha nabiin keenya agartee jeeshii isaa guutuu guuratee osoo hin bahin nama hagoodhan naggaadeen isaanii karaa kana dabru jirtii jechaa dhageennan nama haga harkaa qabu nama haga gizee san isa bira jiru wali guuratee ka'ee ba'e jechuu. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa asuma keessatti amrii isaa geggeessuu fedha. lol mushrikoota adab qabsiisuu fi qabeenyi muslimootaa saamam deebisiisuuf geggeeffam kan irratti waraan qureeshootaa kan muslimootaa dachaa sadiin kan caalu yoo ta'u kanas ilaalchisee ustaaz abu mus'aab akkas jedhu. jeeshin nabii kennaa nama 313 riwaayaa akkana ibsitee jira. nama 309 riwaayaa akkana ibsitee jira. nama 320 riwaayaa akkana ibsitee jira. duba maa wal dhabdiree riwaayaan tun yoo ka jedhamu taate xali'aa jedhanii warra agartee olii gadi deemee fuundura jeeshiidhaa deemee faana dhahee waa laalutu jira. gariin isaanii san itti lakkaahanii warri guddisanii lakkaahan jechuu warri kun immoo san irraa hir'isanii lakkaahan jeeshima bakka tokko yaa'u callaa lakkaahan warra basaasafuuf dura erganii karaa agartee kaafaana dhahee waa qoratu kana in lakkooyne jechuu warri agartee 9 jedhe takkii 13 jedhe jechuu. duuba haala kanaan lakkooysi wal dhaba akka kanatti duuba jeeshin muslimtootaa ka'anii yeroo agartee abu sufiyaan hogganaan jeeshii naggaadee sanii abu sufiyaani naggaadee tan afaan bahuudhaaf deeman abu sufiyaanillee akkana isa marsuudhaaf bayan dhagahee nama tokko banii gifaarii irraa kireeffatee kunoo marfameetii abu sufiyaan marfamee gaallan keessanillee agartee dhaqqabadhaa meeshaa keessanillee dhaqqabadhaa lubbuu teennallee dhaqqabaa jedhee gara makkaatitti nama san ergate mallaqa kenneefii jecha. namni sun dhufee laga makkaa tana agartee kaa gadi ga'ee wayta jedhe ni iyye lallabee iyyee natti bayaa jedhee warri makkaadhaa bakka jiranii itti bayan akka sanitti eegasanii jeeshii isaanii warra agartee walitti qabame ka makkaatitti hime naggaadeen teessanis saamamte lubbuun jaraallee dhaqqabamuun dubbii jabduudha dhaqqabaa jedheen duuba. yeroo kana abuu jahal ka'a yaa'a jedhee waraana isaa agartee guuree yaase jechu. haala kanaan jeeshin achirraa bobba'ee jeeshin sunis ni dhufee ka nabii keennallee ka bahe abu sufiyaan karaa biraatiin qaxxaamuree jalaa miliqee galee eegasanii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam jeeshii isaanii ka bahe kana ni dhagahe. nabi muhammad illee duyda duubatti deebi'uun feene isaanillee abuu jahal takka baanee agartee ka haga badri dhaynee achi teennee achitti agartee arabni marti nu dhagahee akkana bahanii sodaachisanii akkanatti galan jecha haga agartee arabni nu odeessutti hin dachaanu jedhee dubbii kana murteesse jechu. kana murteesse abuu jahal. haala kanaan ka'anii gara badriitti as deemanii waraanni isaanii waraana 1,300 waraana 1,300 warra agartee qureeshiitii fi hulafaa isaanii jedhanii waraan hagana ga'u jechuu. eegaa loltoonni gam lamaanii walitti dhufan loltoota bebeekamoo mushrikoota makkaa jidduu namoonni 3 akkasumas ansaarota jidduu namoonni 3 wal falmuuf ba'an mushrikoonni makkaa diduun muhajiroota jidduu namni 3 akka bahuuf gaafatan hamza aliyyii fi ubeydaan bahan falmi kan irrattis kuffaartonni makkaa 3 ajjeefaman musliimoota irraa ubeydaan haalan miidhame amma lolli jalqabame
waraanni mushrikoota heddummatuun ergama rabbii sallallahu alayhi wasallam yaaddes akka rabbiin deeggarsa godhuufis rabbi kadhatan. Rabbiin lol kan irratti maleeykoon akka birmatan erge. Lol kan irratti hooggantoonni mushrikoota Makkaa beekamoon hedduun ajjeefaman. Loltoonni mushrikoota of duubaqatan. Hedduun miidhamanii hedduun ammoo ajjeefaman. Akkasumas hedduun muslimootaan booji'aman. Haalli lol kan irtur maal fakkaata? Akkamitti muslimoon lakkoofsa diqqaa kanaan injifachuu danda'an kan jedhuufis Ustaaz Abu Mus'ab akkas jedhu. Akkamitti injifannoon ka ummata muslimtootaa ta'e jeeshii hagana gahu. Waan wallolaniiftu agartee ka iimaanaa fi shirkii wallolu jira zaahiratu zaata namaati malee. Zaahiraan ka wallolu zaata namaati malee wanni wallolaa jiru ma'nawiyyaanni keessoon isaanii jecha iimaanaa fi shirkii wallolu jira. Kanaafuu iimaanatu shirkii mooyate, shirkiin dukkanaa iimaanni ifnanan mooyate duuba. Sani malee agartee akka guddinnaatitti waa waliin qixxaawu. Duuba jeeshin muslimtoota rabbii tumsuuf bahe in tansurullaha yansurukum akkuma rabbiin jedhe kalimaa rabbii ol qabuuf deeman. Kun immoo shirkii ol qabuuf deemanii kanaaf injifataman jechu. Kanaaf injifatamanii injifannoon isaanii kanaaf argame jechuu duuba. Lolli Badrii haal kanaan injifannoo musliimootaatiin goolabame. Kanaaf baatiin Ramadaanaa baatii injifannootis jedhama. Inshaallah yoo fedhi rabbii ta'e torbaan immoo mata duree kabirootiin walitti gaddeebina. Hagsanitti immoo nagaa rabbii keessa nuuf turaa isaniin jedha. Yeroo kaamu warraasi gabbaaru nu taasisi khayrii ijaaru mootii arushi si kamne romaaru. Abdin keenya si malee hin jiru ya sattaari sabriin nu ijaari linke irratati nu gargaari waan jaalatu nu faanjisi khayri nu gammaachis meenuu fi nasri waan jaalatu nu faanjisi khayri nu gammaachis meenuu fi nasri. Maashaallah qophii bareedduudha. Sheeka keenya jaalatamaa Ustaaz Abu Mus'ab rabbiin isinirraa haa jaalatu. Abbaa isaatis galatoom. Amma qophii tafakkur isiniif dhiyeessina. Abdunaasir Tufaa wajjin gaaraa fi hallayyaa keessa deddeemnee uumamaalee rabbii guddaa kan lakkaa'amee hin dhumne daawwanna. Achitti hin gabaabsinu. Quba qabdus itti aansina. Ammas turtiin keessan soora qalbii wajjin haa ta'u. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أردفتوتا ميديا نور الهدى أيام ربي قدات كوبي تفكر كان أمامالي غرغرا كيسة تداو النوفيم تن قلبي سمبوار ستم كبادم إسنت دي بي جرم كوبي كيار داتين أمام بنين سوتا كيسة ترمدمم كان غرو بكالتو فكاتو تكون ولسم برسيسم بوچنيسم أكا بنين سميلك أبوتي متيم متافيم كام براتيس كان سلا كان جرميم هممون قبوم Gabaabumattim uumamni kun qoree mukarraa harca'ee lafa bu'ee fakkaata. Uumamni kun bishaan keessatti waan argamuuf qoree ta'uu isaa akka shakkinu nu taasisa. Maqaan uumama kanaa CRC'n jedhama. Qophiin kiyyaardhaatiinis waa'ee uumama kana waan rabbiin naaf laaffise isiniif qoodam nafaana tura. CRC'n uumama xiqqaara. Uumamni kun uumama garba keessa jiraatudha. Haala uumama qaama isaatiin wal qabateem lafa bishaan jalaatti yookiin sea floor gad dhihaatee jiraata. Sababni isaatis uumamni kun daakuu hin danda'u. Kanaafuu lafa bishaan sanii fayyadameem olii gad socho'a. CRC'n sanyiiwwan garagaraa 950 ol qaba. Qaamni uumama kanaa geengootti kan dhiyaatu yoo ta'u, gogaan isaa immoo wantoota qoree fakkaataniin uwwifamee jira. Gabaabumattim qoree akka dhaddee ofirraa qaba. Qoreewwan kanneen itti fayyadamuudhaan lafa qaqqabataa socho'a. Uumamni kun bifa garagaraa hedduu qaba. Gurraacha, adiim, diimaa, burtukaana, magariisa, magaala, parpil, boora, pink, cuquliisaa fi daalacha ta'uu danda'a. Guddina yookaan amma uumama kanaa diyaametiridhaan keenya.
Diyaametirii jechuun yuunitii safara geengoo tokko ittiin ibsinu yoo ta'u, dheerinni fiixee geengoo gama tokko irraa hanga fiixee gama biroo jiru kan geengoo walqixa bakka lamatti qoodu jechuudha. Haala kanaan diyaametiriin CRC'n seentimeetira 2.5 hanga 40 dheerata. Uumamni kun avreejidhaan giraama 453 ulfaata. Bocni qoree isaatis garaagarummaa hedduu qaba. Kan gariin dheeraa yoo ta'u, kan garii ammoo gabaabaadha. Qoreen isaa kun haalaan qaraa miti. CRC'n qaamman bishaanim dachii tana keessatti hedduminaan argama. Gosa bishaanim hunda keessattis ni argama. Qaama bishaanim hunda keessatti lafatti gad dhiyaatee jiraata. Uumamni kun bishaan keessa jiraatus daakuu hin danda'u. Kanaafuu lafa bishaan jalaatitti maxxanee jiraata. Yoo deemuu barbaades irra kokolaata. Sanyiileen gariin qarqaratti dhiyaatanii jiraatu. Kunis yeroo garii aduu akka argatan isaan gargaara. Gariin ammoo gaffagaatanii dukkanoomaa argachuu hin dandeenye keessa jiraatanii. Uumamni kun bakka hundatti argamus hedduminaan garuu naannoo ho'aa fi qarqara bishaaniitti tuucha'ee argama. Naannoo akkanaa kanatti sooranni isaaf ta'u jiraannaan heddummaatee qubata. CRC'n hedduu waan ta'eef lakkoofsa isaa himuun ulfaataara. Haa ta'u malee tilmaamaan naannoo tokko keessa CRC'n aga miliyoona 350 ol jiraachuu danda'a. Waggaa waggaan dachaa hedduun waan dabalaniifis uumamni kun lakkoofsi isaa heddummaachumatti jira. Tarii heddummachuun kun uf duratti madaala naannoo bishaanii irratti dhiibbaa fiduu akka danda'us qorattoonni tilmaamaa jiru. Haa ta'u malee naannoo Meditiraaniyaaniitti lakkoofsi uumama kanaa xiqqaachuu irratti argama. Naannoon kun haalaan ho'aa deemuun isaatii fi qurxummiiwwan hedduun argamuun isaanii lakkoofsi uumama kanaa akka xiqqaatu godhuu irratti argama. Qurxummiileen kunniin kallattiin uumama kana soorachuu baatanis soorata isaa jalaa fixuudhaan isa dararuu irratti argamani. Haa ta'u malee hanqinni soorataa kun sanyii hunda hin miidhu. Fakkeenyaaf sanyiin Purple Archin jedhamu soorata malee riphee waggaa tokkoof turuu danda'a. CRC'n diina hedduun qabu. Qaamni isaa waan qoree fakkaatuun haguugamee waan jiruuf uumamni biraa ittiin dhiyaatu. Haa ta'u malee diinni isaa guddaan dhibeedha. Keessattuu baakteeriyaan diina hamaa uumama kanaati. Baakteeriyaan uumama kana miidhu akka qoreen sun irraa harca'u taasisa. Kun ammoo akka bineensi kun bineensota birootiin adamsamu godha. Shellfish, lobster, triggerfish, race, wolf eel fi sea otter warra uumama kana adamsanii sooratanidha. Baakteeriyaa fi bineensonni kunniin osoo CRC'n nyaatuu fi ajjeesuu dhabanii silaa qaamman bishaanii bineensa kanaan weeraramee uwwifamuu danda'a. Akkuma isinii himee sababa qoree isaatiin uumamni hedduun isa dheessa. Gama biraatiin immoo warra CRC'n keessa kan summii qabus ni jira. CRC'n biqiltoota bishaan keessa kanneen akka algee soorata. CRC'n warra hanqaaquu buusee wal horuudha. Sanyiin uumama kanaa hedduun hanqaaquu isaa lafuma bishaan keessa jiru irratti buusa. Gariin ammoo qorima qaama isaa irra jiru keessatti qabata. Sanbooda kormaan sanyii isaa hanqaaquu irratti dhangalaasa. Sa'a 12 keessatti hanqaaquun gara sadarkaa itti aanutti ceha. Sadarkaa laarvaa irraa gara itti aanutti cehuudhaaf ji'oota hedduu itti fudhata. Ayyama rabbii ol ta'iitiin uumamni kun haga waggaa 20 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffade kanuma torban fedha rabbiitiin hanga wal agarrutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii.
Amma dura waa'ee gaa'ela diiguu irratti qabxii muraasa isiniif qoonnee turre. Qophiisan keessatti seerota biyyoota garaagaraa keessatti gaa'ela diiguun maal akka fakkaatu ilaalle. Fakkeenyaaf Filipiinii fi Vaatikaan keessatti gaa'ela diiguun dhorkaadha. Maaltaa keessatti ammoo gaa'ela tokko diiganii adda bahuudhaaf waggaa 4 gaafata qabxiilee jedhanii fi kan birootis ilaallee turre. Quba qabduu teenyaarraatiinis qabxiilee biroo kan waa'ee hiikaatiin wal qabatan isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu. Ameerikaa keessatti dubartiin gaa'ela diiguudhaan mallaqa guddaa argatte Maakeenzi Skoot jedhamti. Maqaan isii kan gaa'ela keessatti ittiin turte Maakeenzi Bizoos jedhamti. Haadha warraa dureessa addunyaa fi abbaa qabeenya Amaazon kan ta'e Jeef Bizoosiiti. Jarri kun lameen waggaa 25 oliif gaa'ela ijaarratanii waliin jiraataa turan. Haa ta'u malee bara 2019 April keessa Maakeenzi Bizoos gaa'ela kana hiiktee keessaa bahuu murteessite. Yeroo sanittis qabeenya Jeef Bizoos keessaa 25% akka argattu godhame. Haala kanaan doolaara biliyoona 36tu isiif murteeffame. Maakeenziin qabeenya sheerii Amaazon keessaa qabdu fudhattee dhiistee hin baane. Mallaqi isii achumatti dhiistee akka dalagaa itti fufu goote. Sababa kanaaf ammas mallaqni isii olma guddachuu jira. Bara kana bara 2021 qabeenyi isii dachaan dabalee biliyoona 61.4 ta'eera. Maanguddoon waggaa 99 haadha warraa isaa tan waggaa 96 tan waggaa 77 bultiin waliin jiraatiiki. Lammiilee Itaalii kan ta'an Antonio C fi Rosa C jedhaman waggaa 77 gaa'elaan waliin turan. Gaa'el kan keessatti ijoollee 5 argatanii ilmaan isaanii 5 ilmaan hedduu horaniiru. Abaabilees ta'anii jiru. Haa ta'u malee guyyaa tokko Antonioon osoo komadiinoo keessaa barbaadu xalayaa barkum tokkoof 940 keessa barreeffame arge. Xalayaan kun haadha warraa isaatiin barreeffame. Yeroo sanitti ammoo haati warraa isaa nam biraa wajjin jaalal keessa turti. Kana kan hubate Antonioon haadha warraa isaa waamee gaafate. Isiinis amantee waan jiru cufa itti himti. Tan kadhagaye Antonioon garuu kan caalaa si waliin hin jiraadhu sirraa gargar bahuu fedhaa jechuun man murtiitti himati. Jaartiin isaa maanguddoon amata 96 boottee kadhattus Antonioon garuu tole jedhu didi. Akkasitti maanguddoon waggaa 100tti dhiyaatan bultii diiganii addaan yaa'an. Albert Einstein mallaqa badhaasa Noobeelii nagayaa badhaafamee argate hunda jaartii isaati duraatiif kenne. Saayintistiin beekamaan Albert Einstein dubartii Miileevaa Maarik jedhamtu wajjin bultii ijaaree ijoollee 2 irraa argatee ture. Haa ta'u malee bultiin isaanii tan nagayaa hin turre. Yeroo hundaa jeequmsa hammaatti. Sababa kanaaf bara 1919tti adda bahuu murteessan. Ta'us yeroo kanatti Einstein mallaqa haadha warraa isaatii kennu hin qabu ture. Kanaafuu mallaqa siif kenna jedhee waadaa seeneef. Bara 1922tti yeroo badhaasa Noobeelii nagayaa badhaafamu mallaqa yeroo sanii kan Siwiidin 1121 fi 572 argate. Mallaqa isaa kanas waliigaltee gaafa gaa'ela diiguu seenee irratti hundaa'e hunda isaa haadha warraa isaa tan duraatiif kenne. Namoonni gaa'el dur karaa haraamaatiin wajjin jiraachaa turan daddafanii akka wal hiikan qorannoon tokko ifoomse. Qorannoon Ameerikaa keessatti godhame tokko akka mul'isutti Ameerikaa keessatti wal hiikuun haalaan akka laaftutti ilaalama. Gaa'elli tokko avreejiidhaan waggaa 8 caala hin turu. Dhimmi maallaqaa fi qabeenyaa ammoo sababa ijoo wal hiikuu akka ta'e himama. Qorannoon kun qabxii ajaa'ibaa tokkos laf kaa'eera. Namoota gaa'el isaanii hiikan keessaa parsantiin 53 kan ta'an warra gaa'el dur jaalalaa fi jireenya haraam keessa turanidha. Warri kun gaa'el dur waggaa dheeraaf eegaa waliin jiraatan booda eega gaa'el raawwatanii waggaa 5 waliin turuu hin danda'an. Waggoota muraasa keessatti wal hiraarsanii addaan yaa'an. Ameerikaa isteetota 6 keessatti nama bultii namaa diigee himachuun ni danda'ama. Hawaii, Mississippi, New Mexico, North Carolina, South Dakota fi Utah keessatti dhiirri tokko nama jaartii isaa sokkisiisee himachuu mirga qaba. Akkasuma dubartiinis intala jaarsa isii jalaa fudhattee himachuu mirga qabdi. Seerri kun isteetota hedduu keessatti haqamus ammas bakka tokko tokkotti dalagaa irra oolu jira. Biyyoota lixaa keessatti jettee odeessanii jaartii nama jalaa baafachuun yookiin jaarsa wal jalaa fudhachuun waan baramaadha. Hiikkaa gaa'ela tokkootiif namoonni akkanaa kunniin sababaa yoo ta'an, namni gaa'ela keessaa ari'ame sun nama sadaffaa alaa dhufe kana himachuu mirga qaba. Himachuu qofa osoo hin taane badiyyoo irratti argame mallaqa kafalchiifachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf bara 2019tti North Carolina keessatti namni jaartiin isaa jalaa sokkite nama jalaa baafate himatee doolaara Ameerikaa 1750 irraa fudhateera. Tana quba qabdu.
raadiyoo NuuralHudaa sagantaa soor qalbii guyyaa alhadaa isinii dhiyaatu jiru dhaggeeffachuu jirtu qophiilee teenirraa guddoo bohaartanii barumsallee argachaa jirtan jennee abdan hayyee fariyaa amma maaltu ta'an amma diraamaa dhiheessina tunis ni dabartii qooda lammaffaa kutaa 10ffaa dhageeffannee walitti richaana tunis ni dabartii tarraafi murteessee tanbiiraanii dhuftii tunis numa qotii lubbuu ani ate inshallah nirkati tunis ni dabarti barreessaa fi qopheessaan Abdul Jabir Ibrahim taatonni tuuta tabaroo tunis ni dabarti hayyauma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaahiree hayyauma tunis ni dabarti tarraafi murteessee tanbiiraanii dhuftii tarraafi murteessee tanbiiraanii dhuftii. Aadaa shumuwaa'ee majlisaa sana akkamiin ilaalta? Sandhii simnatee nyaaliifirra. Akkamitti humnatee nyaawali? Anaafisii miti alimmanuu dadhaban. Rabbi waa hunda danda'utti himannaqa. Garuu nuti sababa godhu qabna. Rakkoon teenya sanii bar. Furmaanni maali akka dubammaati? Furmaatan beekne wallaahin. Qooda keenya silaa baane dubbiin laaftuudha. Nama muraasa irratti eeguun dogoggora. Sirriidha silaa namuu shoora fi taphatee. Hanqinni nuti qabnu kanaa mitiire. Baraadhaa haashumoonni si ajaa'ibsiisu. Hanqa warra dhimmi majlisaa isaan hin laallanne hirmaachuu dadhabne. Akkamitti? Namoonni musliiman ta'inii fi kan birootis baay'ee harka keessa galfachaa jiru. Garuu naaf ati moggaa dhaabbannee ilaalla. Maal godhuu dandeenya ree Feeruza? Waan sirriin taane sirrii miti jechuu qabna haa. Wanti godhamuu qabus taasifamuu qaba. Silaa ejibbaannee gaarii dhimma hunda keenyaati. Waan nama muraasaati miti. Rabbummaan furmaataaf biraan waa fidu. Haadhaa shimbargaa namaatti komata. Komii akkamii intala tiyya? Abbaa dhugoomsaatu sii mata. Maal jee? Jaartii tiyyaa wajjii wal na dhabsiiste jaabar. Akkamitti? Maaliin godhe? Isiitu waatti himee ja'a. Maal baana dhiiroo? Ati haadha dhugoomsaatti waa takka illee naasofne? Waa hedduu naasawa haa. Duba san keessaa ta'ee yaadattu hin qabdu? Naan galle gaafiin ta'e. Jechuun waan walitti simbuusuu malu haa. Ani quban qabu takka illee hoo. Dhimma leensaa san itti himteeti? Sanfartiidhaan mitiiree itti himeetiin jira haa. Silaa himuu qabduu bar. Ni jarjarte adaashu. Ummaan kiyyaa fi abbaan kiyyaa waan sirri beekanii soo. Isaan quban qabani? Ati waan beeytu? Nu cuftin odeeffannoo guutuun qabnu. Sawwaan ni dhoosuu qabu natti hin fakkaatu garuu tuni badii miti. Hundaafuu mi'a rabbi khayri haa godhu. Hayyauma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaahiree. Marwaan jiruuf jireenya kam jaa? Jiruun jiruu dhabdee jirti obboleessoo. Hayi maaltu tanaan dhufe Marwaan? Soomana rabbiitiin alhamdulillah jettu. Ta soomana alhamdulillah dhimma jireenyaa kana garuu rabbiin keenya furmaatatti nu halaalu. Du'aayii godhuun keetilleen waan gaariidha garuu hadheeffachuun kee gaarii miti. Hayi mee laala kaamee akkaatumatti jirru kana abboleeyyan. Jiruu ariine qabuu dadhabne eegeessi illee tuqachuu dadhabne bar. Abshir tunis ni dabarti. Waan hin dabarre jireeteeti Muusa. Soomana Ramadaanaa kana wanni rabbii keenyatti iyyannu hedduudha. Sawwaa lakkoofsan qabdu haa. Dhugattu bargaa haalli keessa irruun akkaan nama yaachisa. Hayyaa atomaatu si dhiphise. Miila alamii addunyaa tan. Hadiisa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam tokko na yaadachiifti. Kami ammoo? Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam zaban akhir kana namni maaliif akka duulleen beekuu ja'an. Ajjeesullee maaliif akka ajjeesuun beekuu ja'an. Akki amma keessa jirru kun akkasuma. Sirri obboleessoo bakka hundattuu haaluma kana harku jirra. Jiruun bara koodii na gaafachuu jirti tanaa dila kana hunda na dubbisa. Alhamdulillahi rabbil alamin shari'aan teenya koodii jireenyaallee nuuf himtee jirti. Ajaa'iba maal haasofsiisa dhugumsa? Koodii jireenyaati mee dafi naa himi haa? Nin barreeffadhaawi. Laal ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam akkinuun jaan. Sallallahu alaihi wasallam. An amriin muuminaatun ana ajaa'ibsiistii jaan. Yoo toltuun isa qunnamte rabbi isaa galatuunfata. Kanaafillee minda harkata. Yoo kata isaa musiibaan isa tuyte ni obsaa jaan. Kanaafis rabbiin galata isaaf kafala. Yoo ballattees rabbuma faarsuu qabna. Yoo nu dhiphattellee isuma sabbaru qabna. Akkasiiti koodiin jireenyaa kun oqona. Ahaa obsaa fi galata gidduu jiraachuu qabnaa jechuu keeti. Sirri shukriin ni barbaachisti. Hayyauma tunis ni dabarti. Tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Marwaanii fi dhugoomsaan eessatti hafan? Bilkisa waa hunda dura salaamtaan hin tursu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Bar namni na xiqqaannaa numaan gaafadhe.
Nutu ni keenya bilqisa. Ni keenya. Garuu wanni amamneef ko waan fardina fakkaata bar. Eenyutu akka sunnaan laalee duba? Marwaan faa baantiinsa Feeruza. Kadura dhimmi uummataa nu yaachisu qabaame. Dantaa teenyaaf akka waliin dhufne natti fakkaatu. Dhugaa keetti obboleettiitiyya. Rakkoo uummata keenyaa hiikuudhaaf waliin dhufne. Marga Feeruza rakkoo hawaasni keenya qabu hedduudha. Ati gaa yoo dhawataadhaan furree malee rakkoo cufaamee hiikuu hin dandeenyu. Hanga dandeenyu garuu numa tattaafan. Sirriidha nama tokko beela baasuun waa laaftuumti yaa obboleessa kiyya. Dhugaa kee jettee yaa obboleettitiyya. Hundaafuu mee rabbiin waa laaffisu. Nutummaa waan dandeenyu haa goonu. Silaa bakka takka taatellee waan bareeda ture. Inni haa nuti qooda keenya baanu. Maali amma shoorri keenya silaa? Mee musan mee haa? Abbaan ajandaa harkaa qabu silaa anaa miti dhugoomsaa ture. Garuu waan wajjaa su'iniif hanga takka isinii yaadachiisa. Bal'ina isaa garuu isaatu nuuf ibsa yeroo bijee. Sanumaa nu hubachiisu waan gaarii musa. Ta duraagaa maallaqa hangam takka akka harkame jechuun kiyya buusii hawaasni waliin baafate. Beelawaa naannoo isaa jiru nyaachisuudhaaf harka qalleeyyii soomana fursiisuuf waan hiraabaa isaaniif qopheessuuf kanaaf maallaqa waliin qabamee jira. Maallaqa daran garuu humna namaatiif barbaachisa. Waan harkame kanaahu namarra deemanii hiruuf. Daataa fi kanafan ammoo marwaan kan gaafanna. Taate inshaallah waan bareeda. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abduljawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa teenya gola buunduratti odeeffannoo xumuraa qabda abbaas. Ni qaba. Tole dhiheessi. Mootummaan Chaayinaa dandeettiin dhibee ittisuu talalliiwwan COVID-19 biyyattiin oomishtu gad aanaa ta'uu amane. Qondaala olaanaan to'annaa dhibee Chaayinaa gaa'oofuu akka himetti talalliiwwan COVID-19 biyyattiin oomishtu dhibee kan namarraa ittisuuf ga'umsa cimaa hin qabanii jedhe. Gaa'oofuu Chaayinaan ga'umsa talalliiwwan kanaa ol guddisuuf talalliiwwan birootiin walitti makuu akka fal tokkootti fudhachuudhaaf yaada akka qabdus. Chaayinaan talallii kan biyyoota hedduuf maqaa dippiloomaasii talallii jedhuun kennaa turte. Itoophiyaan ammoo biyyoota talallii Sinovac jedhamu kan kaampaaniin Chaayinaa Sinopharm hojjete fudhatan keessaa takka yoo taatu torbaan tokko dur talallii kan doozii 300,000 deeggarsaan mootummaa Chaayinaa irraa argachuu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa beeksistee turte. Qorannoo Biraazilii fi Chiilii keessatti gaggeeffameen ga'umsi talalliiwwan Chaayinaan oomishtuu hanga 50% gad aanaa ta'uu ibsame. Haa ta'u malee ga'umsi talallii 50% kan to'attoonni dhaabbata fayyaa addunyaa eeyyaman kennuuf kan guutu ta'uu odeeffannoon ni addeesse. Talalliin biyyoota lixaa kanneen akka Biotech yookaan ammoo Pfizer, Moderna yookaan ammoo AstraZeneca faan garuu milkaa'inni isaanii 90% fi isaa ol ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa NuuralHudaa odeeffannoon har'aaf qopheeffanne asumarratti goolabama. Waan nu hordofaa turtaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa har'aaf qopheeffannes asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. NuuralHudaa Soora qalbii muslimaa.